Keessatti diroonii akkanaa kana habbaa sadii dha'uu isaaniiti. Akkasuma sanitti dubbiin tuni afaan nagayaa haa fakkaattu malee Ameerikaa fi Iiraan gidduu lolaatu deemaa jira. Tana gartee namni tokkolleenu akka gartee hin shakkine waan lafarratti gartee qabatamaan deemaa jiru kana miidiyaaleen irraa dubbachuu baatanis isaan ammoo lolarra ka jiran isinitti himuudhaaf. Gara kaaniin waraanni Iiraan irra deebi'uudhaan nuti Ameerikaa wajjin ammallee lolarra jirra. Qubni keenya tirigarirraa takkaa'u gartee bikka haleellaa qawwee sanirraa hin sossoone jechaa jiran. Maal jechuu akka barbaadan irraa haaso'in. Akkasuma sanitti mootummaan Somaaliyaadhaa takkaa'u pirezidantiin mootummaa Somaaliyaadhaa viidiyoo inni Somaalilaandii itti balaaleffatuu fi akkasuma sanitti hariiroo Somaalilaandiin Izraa'eel wajji goote kanarratti yaada garagaraa dhiheessaati jira. Kanarraayis waan takka isiniifin himuudhaa ta'a. Guutumatti oduulee hedduudhaan harkaa isinii qaba. Breaking newsinis keessa jirti. Tanaafuu dhiyaadhaa isin jenna harka keessaniin taap godhaa, koppiliingii godhaa, sheer walii godhaadhaa. Inumaa gartee yeroon inni haasuullee wal yaadachiisaati taap godhaa. Hanga gartee akkaawuntiin mana hidhaa kana keessaa baatu jechuudha. Maaliif yoo gartee tiktaakiin kan dila kana nu tuffatee nu hidhu taate isin inumaatu gartee dila taatanillee tiktaakii kana moo hin dandeenye jechuudha beekaa. Tolega dursoo mootummaa Somaaliyaa irraa eegalla. Pirezidantiin mootummaa Somaaliyaadhaa guyyaa kaleedhaa sababa iidaa irratti inninis miidiyaalee isaaniitii wajjin ogguu gartee bikka iidaa jiru sanitti haasa'u godheeti jira. Haasa'u isaa sanirratti akkaataa naannoon isaanii tan Somaalilaandi jaamtu ifiisiitiif Izraa'eel wajjin hariiroo uummattee achi booda beekamtii harkattee inumaatu je. Uummanni Somaalilaandiidhaa alaabaa warra Izraa'eel ol qabanii akka alaabaa isaaniitti itti maramanii dhungatanii ifi qabuun san waan haalaan nama gaddisiisu qofa odoon taane inumaatu waan itti gaafatama qabdu. Jarreen kun warra biyya isaanii diiguu bira dabranii inumaatu gartee warra seenaadhaa fi jaalala biyya isaanii guutumatti diigaa jiru. Jarreen akkanaa kun nuti nu biratti ilaa hanqa ormiidhaan jiraannu diina keenya. Mootummaan Izraa'eel arraas diina keenya inumaatu fuuldurallee diina keenya tana gartee guutumatti cinaa dhaabbannee ni balaaleeffannaa firraayis ni dhorkinaa yaada jiru haasawee jechuudha. Dubagaa haasawinni isaa san deemee gaa miidiyaa kana gubbaarra olii gad deemaa jira. Keessaafuu deeggartoonni Somaalilaandiitii fi warreen Somaalilaandii isatti qubalaachuudhaa fi mootummaa Somaaleettis qubalaachuudhaan inni kuni hammam takka nama gartee biyya diigu malee nama biyya hin jaarre inumaatu inni kuni gartee nama haalaan korraaptii tahee nama gartee waan ifiisaa malee waan ummataatii fi waan biyyaa yaadee hin beeyne. Inumaatu eega inni angoorra dhufe booda Somaaliin akka biraatti diigamaa jirti jechuudhaani yaa'ii adda addaa isa kanatti banaa jiran jechuudha. Okay? Dubagaa haasawni isaa kun sooshaal miidiyaa gubbaarrattis miidiyaaleen biraatis akka malee irraa haasawaati jiran. Inumaatu mootummaan Izraa'elii fi warreen gartee ministeerota Izraa'el ta'an yaada isaa sanirratti mootummaan Somaaliidhaa ifiisiitiif biyya siidhaa jaarachuu diddeeti biyya biraa diiguu barbaaddi. Nuti Somaalilaandii akka biyyaatti beeyna. Somaalilaandiin biyya gartee inumaatu Horn of Afrikaa keessaa biyya haalaan jabduuti. Hariiroo teenya jabeeffanneeti waliin fuuldura keenya tarkaanfanna jechuudhaan gara mootummaa Izraa'eliin deebii godhaniifiiti jiran. Okay? Tana eegaan akkanatti isinii hime booda itti aansuudhaan pirezidantiin biyya Tarkiidhaa akkuma quba qabdanitti Tarkiidhaa fi Soomaaliyaanis hariiroodha qabanii hariiroon isaanii tuni keessaafuu namni hedduun hariiroo jechaan hin jiru garuu immoo
mootummaan Tarkiidhaa Soomaaliyaa tana akka gartee colonization takka gartee colonize godhaa biyya guutuutti gartee dhuunfatanii ifii isaaniitiif biyya san saamaa jiran jaaniti namni hedduun qubatti laachaa jiran. Garuu isaan lachuutu diinni isaan walitti qaban tokko yoo jiraate Izraa'el. Akkasuma sanitti guyyaa kaleedaatis Recep Tayyip Erdogan gama isaatiin ibsa gartee miidiyaadhaaf godheetu ture. Ibsa isaa sanirratti haalata yeroo ammaan tanaa akkumaan dheengadde isinii himaa ture yoo yaadatan pirezidantiin Ameerikaadhaa marii biyyootan Arabaatii fi dura deemtoota biyyootan Islaamaa je'ee waa'ee lola dhaabinsa biyya Iiraan kanarratti waliin gaggeessaa ture irratti isin warreen biyyootan Arabaatii fi biyyootan Islaamaa kuni hariiroo teessanii fi tan Izraa'el jidduu jirtu jijjiiruu qabdanii. Inumaatu waan Abraham Accord jedhaniin san irratti mallatteessitanii miseensa ta'uu qabdanii je'eeniiti turee jeetiin isin himaa ture. Sanni yaadattanii mi warri mana keessa jirtan yoo waan san yaadattan taate mi mallattoo naa godha yaadachuu keessan qofa naa hima. Hoggaan akkas jeessinii moo yoo yaadattan. Warri yaadatan ni jirtanii tolee ni yaadatan. Dubagaa kana laan ni yaadatan laan barreessaa mana keessatti yaadachuu keessan mallattoo naa godhaa yaadachuu keessan himaadha. So dubagaa mootummaan Tarkiidhaa irra deebi'uudhaan Erdogan akka jechaa jirutti nuti mootummaa Israel tan arraan tanaaw ummata Falastiin lafarraa fixaa jirtu. Libanaan keessatti ummata miskiina lafarraa fixaa jirtu. Lafa namaa saamaa jirtu. Tanaa wajjin akkamitti hariiroo teessan tolfadhaatii nagee irratti hojjedhaa jaanii nu gaafatanii. Nuti warra nagee jaalatu warra lolan feene akkasuma sanitti yoo gartee obboleeyyan keenya akkanatti badaa jiran dhumaa jiran kana itti dhiisanii nu wajjin gartee hariiroo godhuu barbaadan taate kuni waan hin taane jechuudhaani Netanyaa'uudhaafis deebii godhe akkasuma san pirezidantii Ameerikaatiifis deebii godhaa jira jechuudha. San qofallee hin jenne inni inumaatu gaggeessaan Izraa'el kuni nama dhiiga namaatiin jiraatu. Nama ammaasis dhugaa ilma namaarraa fagaatee jiru nama sheexaanaa. Namni kuni namuma kana gartee hundaa'u walitti qabee lafarraa fixee akkasitti lafa nama saamuu barbaadu. Nuti nama kanaati wajjin akkamitti nagee irratti hojjechuu dandeenya yaada jiru gaaffiillee kaasee jira. Dubagaa gara Israa'eliinis deebiin godhamaa fi jirti guyyaarran tanaa Prime Ministerichi biyya Israa'el reefu oguu gartee bikka foorumii wayitti haasa'u godhaa ture san akka gartee achitti yaada dhiyeessaa jirutti gareeleen adda addaa ta'arra nu dura dhaabbachuu barbaaddu. Tan gartee fuuldura diina keenyaa isaan hundinuu yeroo oguu geesse deebii arkachuu qabanii deebii arkachuuf ta'anii jeeti odeessaa jira. Okay? Warri mana keessa jirtan dhagaa jirtanii sagaleen tiyyatuun akkam. Yoo kana dhagaa jiratan taate naa ibsaadha. Warri mana keessatti dhuftanii sagalee jechaa jirtan tuni yoo dhugumatti gaa sagaleen tiyya nagee yoo taate warri mana keessa jiru natti hima yeroo dura isin ammoo warri boodara dhuftan kuni. Okay. Laalamma namni hundinuu sagaleen nagee qabdi jechaa jiran. Okay, akkas taanaan neetworkii teeti. Neetworkii tiyyallee miti teeti jechuu. Akkasitti beekaa warri gartee sagaleen jechaa jirtan neetworkii teessani. Tole gaa itti fufna. Akkasitti gaa Netanyaa'uun haasa'u gartee inni foorumii sanirratti godhaa ture keessatti inumaatu achitti odoon dhaabbatiin wanni nuti barbaannu keessaafuu yeroo ammaan tanaatti lolli Iiraan kunis bikka nuti barbaannu hin geenye. Kanaas bikka barbaannu sani ni geessinaa jeeti odeessaa jira.
Gara kaaniin odoo haasa'uu gaaffii Gaazaadhaa ummata gaafate. Ummata saniin nuti yeroo ammaan tanaa Gaazaa tana dhibbeentaa 60 dhuunfannee jirraa je'anii gartee hogguun ni haasawe. Ummanni bikka san ta'anii isa dhageeffachaa jiran. Dhibbeentaa guutumatti dhibba nuu godhii. Guutumatti Gaazaa nuu dhuunfadhuu jaaniiti gartee lallaban jechuu. Inninis gartee isaanitti deebisuudhaan mee dura dursoo dhibbeentaa 70 haa fudhannu ta dhibbaa itti dhufnaa jeen jechuu. Na dhagayaa jirtaniimi? Na dhagayaa jirta waan isin jechaa jiru. Mee miidiyaan akkana jee isinii himu eessa jira? Tana qofa naa deebisaa warri mana keessa jirtan. Miidiyaan akkanatti adda babaasee isinii himu eessa jira? Eessa dhageessan? Okay? Miidiyaaleen birrii miiliyoonota meeqaan gartee baatitti amatatti soso'uu akkaan amma isinii himaa jiru kanatti isinii himu. So itti aansuudhaan Natanyaa'uun achitti hin dhaabbanne hujiin teenya tan Libanaan keessaas jajjabaatteetuma itti fufuu dandeessii jechaa jira. Tanaa tana jidduu akkumaan amma dura isinii himaa jirutti oduu Israa'elii fi Libanaan jidduudhaa warri mana keessa jirtan yoo yaadattan gareeleen warra Libanaan Israa'el dhukkeerraa kaasaa jirtiin isiniin jee. Keessaafuu duroonnaniin. Amma inumaatu warri Israa'elii fi waraanni isaanii warreen poolitishaanonni isaanii warrummaan dhugatti anaalististoonni isaanii kan miidiyaa isaanii irraa haasa'uun hundinuu maraachutti jiran. Cinaan isaanii ifajjeesaati jiran. Ifii isaaniitiif ifajjeesaa jiran. Kuni maalirraa dhufuu danda'e? Gareeleen warra H gruppiidhaa duroonnaniin taankii buldoozara makiinaa Gaazaa waanuma deemuu fi waraana isaaniitis akka ajaa'ibatti fixaa jiran. Akka ajaa'ibatti. Okay? Yoo dhumaatiidhaa takka agartee akkam duris warree Hizbollah kana Israa'el hin dandeessu. Yoo gartee gaa lola Hizbollahtii fi warree Israa'el kana yoo xiqqaatee amata 20 dabre kana keessatti hoggu 2 hoggu 3 akka malee wal dha'ooniiti jiran. Okay? Yeroo takka atin amata dabrellee yoo kaniin hogguun isiniimu yoo yaadattan waraanni Hizbollahidhaa hogguu Israa'el wajjin wal loluuf deeman afaan haaree uummatan. Okay? Na dhagaa jirtaniimi? Waraanni Hizbollah hogguu gartee Israa'el wajjin wal loluu deeman afaan Arabaatiin hin haasawan. Waraanni Israa'el ni beekan afaan Arabaa. Afaan Arabaatiin hin haasawan. Afaan biraatiin haasawan. Kan koodiidhaan diiguu hin dandeenye, kan koodiidhaan jijjiiruu hin dandeenye. Okay? Jarri kuni akkasitti amma dura gartee jara kana lolatti irraa injifachaa turan. Lolatti mooyaa turan. Waan fedhe gartee miidiyaan isinitti haa himu garuu immoo lolatti warri Hizbollahidhaa akkaan jabaadha. Taraa tana garuu immoo akka isaan jechaa jiran inumaatu basaastoonni warra Israa'eluu jara kana irra dhaqqabuu hin dandeenye. Diroonnan isaan itti fayyadamaa jiran. Diroonnan kana beekaa gatii isaatillee isin himeetiin jira. Diroonnan isaan itti fayyadamaa jiran kuni akka nama dura isin himeetti qarshii 300 irraa ilaa hanga qarshii 500ti. Diroonnan haala rakashaati. Kana itti fayyadamaniiti lola godhaa jiraniin isin jechaa jira. Okay? Inumaatu itti injifachaati jiran. Yoo lolaa. Kana gaa amma ifatti gartee gareeleen warri Israa'el akkamitti warri Hizbollahidhaa dila kana waraana keenya fixuu danda'an meeshaalee waraanaa akkamitti balleessuu danda'an injifannoon isaanii tuni gartee nuti dhugumaan hordofnee waan isaan dandeettii isaanii tani hin hubanne jechaa jiran. Akkuma lola warra Iraan jechuudha. Isin galtee dubbiin? So haalli akkasitti jijjiiramaa jira isin jechuumaaf gabaabseetiin isin himuu jira dheeressuudhaaf miti. Okay? So tanaatani jidduu reefuun tana
namtichi gartee basaasaa tan warra Israa'eliif yeroo dheertuu hojjechaa ture kan Ameerikaa keessatti mana hidhaadhaa ture amata dabre hidhaarraa baasanii karaa biyya Israa'el gale haasawa miidiyaa irratti godhaati ture reefuun tana haasawa isaa san gubbaa irratti ifatti oduu ajaa'ibaa takka haasawee jira. Akka inni jechaa jirutti namtichi kun beekaa Israa'el keessatti haalaanii dhageeffama qaba, kabajaas qaba. Nama gartee yeroo dheertuudhaaf waraana Ameerikaatii fi mootummaa Ameerikaa tana basaasu Israa'eliif basaasuu ture. Okay? 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 Namtichi kun maal jechaa jira? Wani naman tan isinii mukuni breaking news dha miti. Sila akka biraa taate breaking news. Waan breaking news hin ta'iniif isiniif himu. Inni keessa jiru nuti yeroo gabaabduu keessatti waraana lola Iiraan hojii godhaa jiru kana xumuruu qabna. Xumuruu qabna guujoo yoo barbaachisaa ta'e boombii guddoo sanis itti darbinee ummata hanqa finnufinnee akkasitti lola kana injifachuu qabna jechaa jira. Takkasan. Lamada lola marsaa itti aanuuf qophaa'uu qabnaa jechaa jira. Lolli marsaa itti aanu lola tilmaamachuu jiran lola isaan Tarkiidhaa hojii godhuudhaaf ta'an. Lola saniif qophii godhuu qabnaa jechaa jira. Okay? Wanni gartee dubbiin tuni breaking news dha miti isiniin jechuuf namni biraa gartee miidiyaaleen garagaraa akka breaking newsitti laaluu ni danda'an. Hubachuus ni danda'an. Garuu immoo obboleessi keessan isinii himaati ture amma dura. Tanaafuu isin akka breaking newsitti laaluu hin qabdan. Maaliif dhageessanii jirtan hogguun isinii himaa ture. Dhagaa jirtanii mi? Okay. Tolega, oduu itti aantu isinii meetiin daddafee isin raagga gabaabsaa dhagee harka keessaniin gartee taaptaap godhaa warreen ma dhufaa jirtaniis dhiyaadhaa isiniin jenna. Let's see. Okay. Taaptaap godhaa walii daddabarsaadha. Tole oduu itti aantu taniin isiniimuu oduun arraan tanaa tan guddoon gartee miidiyaaleen akka malee olii gad oofaa jiran irraa illee mari'achaa jiran mootummaan Ameerikaadha gara isaaniitiin nuu fi Iiraan marii gaggeessinee lola kana dhaabuudhaaf akkasuma sanitti karaa ceasefire gartee kan jedhamu san baatii lamaaf guyyaa 60 dhaabuu keenya ibsineeti jirraa yaanii miidiyaaleen Ameerikaadhaa olii gad oofaatii jiran. Akkasuma sanitti yeroo ammaan tanaa guyyaa kaleetiis arraas kan gartee Iiraanii fi Ameerikaan wal dhawaa jiran. Drooniinis misaayilootaanis. Dursoomee waan sanirraan takkasiniin guyyaa kaleedhaa waan ta'e silaa'u isinii meetiin ture arraan tana dooniileen Ameerikaadhaa tan gaazaatis tan meeshaatis hormuus keessa dabruudhaaf tattaafatteetu turte. Yeroo kana warri Iiraan deebi'aa jaaniini gaafataniitu turan. Eegee isaan deebuu didan akkasuma san gartee
warningii takkaa gartee dinniina godhaniif yoo isin bikka kana dabartan isin aleellaa jechuudha. Okay? Dooniin san isaan dhaga'uu diddeeti dabruudhaaf tattaafatte. Eegara gaa warri Iraan droonnan itti ergan. Droonnan hin doonii sana aleeluudhaaf. Eega gartee isaan droonnan itti ergan booda warreen doonii san gaggeessaa jiran sodaatanii doonii san shir godhanii bikka irraa dhufanitti deebisan. Takkaa gartee Gulf of Omaanitti gad deebisan jechuudha. Na dhagaa jirtaniimi? Eega isaan akkas godhan booda waraanni Ameerikaadhaa waraana Iraan kan gartee droonnan itti erge kana isaanis misaayilotaan dha'uudhaaf itti tattaafatan. Tanaatani jidduu waraanni Ameerikaadhaa droonnan gartee kan basaasummaadhaaf olii gad deemu karaa gartee Pershian Golfii gubbaarra geessan akkuma kaleedhaatti arraas reefuun tanaas Iraan dhoyitee buufteeti jirti. Amma dubbiin bikka kana jirti jechuudha. Okay? So jarri kuni lola irra jiran. Garuu immoo mootummaan Ameerikaadhaa akka jechaa jirtutti nuufi Iraan jidduutti ceasefire hin cabne jechaa jiran. Ammallee ceasefire umarra jirraa jechaa jiran. Tana gartee isinummaan hiikkadha waan Ameerikaan akkana jechuun jirtuuf. Tanaami gama dubbiin jabduun ammaan tana maal seetan? Dubbiin jabduun mootummaan Ameerikaadhaa guyyaarraan tanaa gartee ceasefire kana dhaabnee guyyaa 60f marii goonaa jedhaniiti odeessaa jiraniin isiniin jedhe. Tana ni yaadattaniimi? Marii tana ilaalchisee takkaa gartee ibsa arra miidiyaaleen Ameerikaadhaa olii gad oofaa jiru kana ilaalchisee mootummaan Iraanis deebii gooteeti jirti. Akka mootummaan Iraan gara gartee ministeera haajaa alaatii fi akkasuma san warra waraanaatiin deebii godhanitti nuti Ameerikaa wajjin waa takkallettuu walii hin gallee jechaa jiran. Okay? Na dhagaa jirtaniimi? So, Ameerikaan gartee nuti Iraanii wajjin akkana marii goone guyyaa 60 kana ifiif jechaa jiranii jechuudha. Gara kaaniin akka gartee yeroo guyyaa muraasa dura pirezidaantiin Ameerikaadhaa warra biyyoottan Arabaatii fi biyyoottan Islaamaa walitti qabee walgahii waliin godhaa ture san yeroo san isaaniin akka jedhanitti ani waan takka taniin gartee haasahuutu jira, taniin barreessuutu jira. Wanni kuni isin warra Iraan hin laalchisu saniifuu hogguu takka yoon ani waan fedhe barreesse isin deebii gootanii kanarratti gartee marii teenya hin balleessinadha jeeniiti gaafate jaaniiti odeessaa jiran. Kana wanni pirezidaantiin Ameerikaa godhuufis it's for his audience consumption jedhamti dubbiini warra gartee biyya Ameerikaa keessa jiru takkaa warra isa deeggaru warreen isa qeequuf akka gartee inni injifachuutti jira jaanii yaadaniif. Isin galtee wanni isin himaa jiru kun. Xiqqoo gartee nama konfiis gooti garuu immoo wanni himamaa jiru waan akkasiiti jechuudha. Tanaafi pirezidaantiin nuti gartee isaan hojii marii godhu jirra arraan tanaa'u fakkeenya guyyaa saniiti jechuudha. Wanni arraan tana inni jechaa jiru. Garuu immoo Iraan gara galtee gartee nu wajjin wanni marii godhan takkallee nu hin jirtu. Maaliif Iraanis biyyoottan garaagaraatii fi uummata biyya isaaniitiifis dhugaa himuudha qaban. Ammaasis biyyoottan garagaraatu jira warra isaan kana gama duubaati isaan deeggaraa jiru. Isin galtee kanarratti qabxiilee isaan nuti tana irratti gartee waliigaluu qabna jedhanii lafa kaayaniitu jira. Qabxiilee san irra dabranii akka gartee fadhanitti Ameerikaa wajjin waliigaluu hin danda'an. Tana keessammas biyya isaaniitis gartee waan gareeleen biyya gaggeessaa jirtu barbaadutu jira. Gareeleen sanis waan isaan irratti waliigalan duruun irra mari'ataniiti jiran. San hunda gartee dhiisanii akkanumatti waan wantaan irratti waan haaree irratti gartee waliigalanii lola kana dhaabuun hin jirtu. Yoo lolli kuni guyyaa baruuqa irratti eegalamu taate which is arraa'u gartee lolli numa jira. Kalees lolli numa jira beeka. Okay? Lola jechuun maal? Meeshaa waraanaatti wal dha'uudhaa miti. Way afaan qofaa mi beektanii lolli meeshaa waraanaatti wal haleeluudhaa miti amma kuna wal haleelaa jiran. Wal haleeluun dhaabne tanaafuu gartee lola keessaa bahan jechuun nama dhibu.
uggurriinis hin banamne. Okay? Namni tokko garuu akka jechaa jiranitti Ameerikaan loluma miilaa saniif qophaa'u jirti. Iiraan tana karaa gartee mariitiin, karaa lola dhaabuutiin akkasumas waan Iiraan feete godhanii fi isii tana sossobanii hogguu isiin gartee nuti lola jarri kun dhugumatti gartee lola dhaabuu barbaadan jedhanii mataa isaanii keessa fudhatan booda lola gartee odoo isaan hin dheenne irra banuudha. Jaaniiti gartee odeessaa jiran. Inumaatu guyyaarraan tanaa waniin dhagee takka keessaa tan anallee akka malee na ajaa'ibsifte tani gartee waan dhagee dhugaa dhagee isinitti himuun natti ulfaate garuu immoo waan hin dhagee qofarraa. Waniin an dhagee moo dhagoon barbaadanii yoon isinitti hime moo gaafa biraatiin isin hime. Waan ajaa'ibaa takkaan dhagee garuu immoo yeroo biraatiin isin hime. Let's see. Namtichi reefuun tana waa'ee Israa'el irraa isin himaa jiru. Kan gartee uummata Iiraan lafarraa fixuu qabna jechaa jiru waan isin jee namticha kana. Ammaasis lolli itti aanu kan gartee nuti Tarkii hojii godhuu qabnu jedhu namticha kana. Ammaas gartee laala isaa fi Netanyaahu yeroo gartee ciqileedhaan salaamtaa waliin jaanii inni kuni yeroo inni Ameerikaa mana hidhaatirraa ba'ee Israa'elitti gugalu Netanyaahun eerpoortii dhaqeetii isa kana fuudhe. Okay? Hamman takka gartee wal arguudhaaf gammachuu qaban. Wani isinii jiru isinii galteemi? Okay. So guyyaarraan tana gara Itoophiyaatti gaachi garagallaa taan yeroo biraatiin isinii hima oduun san akka malee gartee jabduudha. Yeroo biraatiin isinii himatanii gartee boodarra isiniif hin himamojee isin gaafadhe san yeroo biraatiif gaafadha. Maaliif waa hedduutu oduu san keessa jira. Wanni san dhugaa ta'uunis ni malti, sobaas ta'uu ni malti. Garuu immoo akkaataa gartee dhagayaa jirrutti waan qabatamaan lafarra jiru fakkaatti. Yeroo biraatti gartee itti deebina san. Okay. So miidiyaaleen addunyaadhaa kuni miidiyaaleen gartee Itoophiyaa alaa hogguun gartee Itoophiyaa addunyaa siniin jedhu filannoo amata baranaa kan Itoophiyaa keessatti torbaan dhufu gaggeeffamtu kana laalchisee yaada garagaraa barreessaati jiran. Yaadootiin isaanii keessaa tokko inumaatu Prime Ministerichi Itoophiyaadha. Fadhinnaan inni Itoophiyaadha qabu haalaan guddoo ta'uu keessa biyyasaa keessa diigaa jirti. Akkasumas ollaas sodaachisaa jirti jaaniiti odeessaa jiran. Okay? San qofallee odoon taane wanni isaan gartee amma odeessaa jiran Prime Ministerichi Itoophiyaadha akka gartee inumaatu wanni inni biyya san keessatti godhuu barbaaduu fi qabatamaan haalaataan biyyattiin itti jirtu wal baadhachuu didee jira jaaniiti gaa barreessaa jiran. Kana anaa miti jechaa jiru. Kunoo miidiyaalee gartee isin na duuba gartan kanaatutu akkanatti barruu tana dhiheessaa jira. Okay? Tubaga as qofattillee odoon dhaabbanne jarri inumaatu gartee miidiyaalee hedduudhaatu waan adda addaa barreessaa jira. Takka gartee taniin arke tana tatti aantumas oduun takka taniin arke oduun takka gartee taniin arke
amma astana tunis akka jettutti gaa akkuma duuba gartan kanatti mootummaan Itoophiyaadha takkaa'u gartee mootummaan Itoophiyaadha haalata isiin amma itti gaggeeffamaa jirtu kuni haalata takkaa'u gartee filoosofii politikaa odoo hin taane filoosofii amantiidha tan gartee prosperity gospel jaamu sanirraa waan dhufeef jecha waa hundaa'u gartee maallaqa malee waa takkallee ijaan hin arkina maallaqa guddina rakkoo ijaan hin arkinaadha warreen gartee pentekosteedha wanni isaan itti amanan waan gaarii maallaqa nama gartee akkam tujjaarate nama gartee akkam uffatee deemu takkaa'u boonee deemu malee rakkoo takkallee ijaan hin arkanii filoosofii saniini biyya gaggeessuu barbaada filoosofiin san ilaa hanqammaan tanaa amata 8 dabrate kana keessatti wanni isiin fidde guutuu naannoo adda addaa keessatti lola gaggeessuu marsaa lamadaatiif Tigraay fi Itoophiyaa jidduutti lola haareetti banuudhaaf akkasumas naannoo Amaaraatii fi Oromiyaanis lola jabaa kan keessa jiran kana inumaatu gartee amma deebitee mootummaa naannoo Eertiraatiinis wal lolaati jiranii. Okay? Kana keessatti mootummaan Itoophiyaadha kitaaba gartee amantiidha. Kitaaba prosperity gospel kajaamu. By the way, nuti mootummaan tuni gartee mootummaa prosperity gospel gaggeeffamaa jirtu jennee gaafni nuti irraa haasoyne yoo xiqqaate amata 7 faanigaa amata 7 amata gartee 8 kan inni ta'a. Gara karaa Facebookiitiin barreessaa ture waan kan. Arrammoo isaan gartee kunoo akka artikilii godhaniititi akkaataa mootummaan tuni gospel prosperity gaggeeffamaa jirtu. Inumaatu jaan gartee as keessatti maqaa paartii isaaniitu prosperity gospel irraa baafatanii. Okay? Maqaa prosperity party jaaniin kana gartee prosperity gospel irraa baafatanii. Mootummaan tuni inumaa gartee mootummaa ummata gartee guutuu laalta odoon taane mootummaa prosperity ti amanu warra gartee gospelitti amanu qofa akka ummata isaaniitti xiyyeeffattee laaltu. Tanaafi yeroo hedduu amantaa garagaraati wajjin wal lolanii keessaafuu biyya Itoophiyaa keessatti amantaan ortodoksiidha waan akka malee guddoo taateef jecha mootummaan tuni amantaa ortodoksiidha akka diinaatti ilaalaa jiranii isaaniitu ja'anaa miti. Okay? Isaaniitu jasoo akkasitti fudhadha oduu gartee isaan himaa jiran kanaa jechuudha. Na dhagaa jirtaniimi? Kun hundinuugaa wanni gartee barreessaa jiraniif filannoo Itoophiyaadha tan gartee torbaan dhuftu tana gaggeeffamtu. Juun takka irratti jechuudha. Juun takka alada taana fakkaata. So anyways, Juun takkatti gartee filannoon paarlaamaadha gaggeeffama. Filannoo kana ilaalchisee digaa miidiyaaleen garagaraa gartee akkanatti wal jalaa fuudhaa barruulee tana dhiheessaa jiran. Inumaatu gartee barruu tana duuba gartan kana miidiyaa warra Firaansii AFP takkaa'u gartee Agence France Press warshaa jaaniin kaampaanii jaaniin isaaniitu barreesse. Okay? Garuugaa miidiyaan gartee The African Report hajjuu kuni isaan majalaa haa fudhatu malee warri barreesse warra AFP jaaniin kana. Isaan kuni gartee maasii artikiliin kuni artikiliin isaan barreessan kuni gartee akkuma gartee ummata biraatti fakkeessuudhaaf irra utaalanii takkaa'u gartee warruma fakkaate qofa walii qabanii barreessanii miti. Yoo dhugaa dubbanne warra gartee politika Itoophiyaadhaa amata dheeraadhaaf jala deemaa jiru akkasuma sanitti gartee think tankota adda addaa wal isaan kana gartee itti dhiheenyaan gaaffiilee adda addaa gaafataniititi akkaataa gartee Itoophiyaan amata 8 kana keessatti jijjiirama politikaatii fi jijjiirama ikonomiidhaa akkasuma sanitti lolli gartee bikka hedduudha itti ka'ee jiru kana guututti as keessatti haasawaniiti jiran. Dhugumatti gartee warreen Itoophiyaa nu daran nu beekututu as keessatti haasawaa jira.
ani ifiifuuniin ajaa'ibe waan gartee isaan irra deddeebi'anii as keessatti irraa dubbatan kana jarreen kun hangam takka gartee Firaansi ta'anii Itoophiyaa akka isaan beekan. Ammaasis lafarraayis akka gartee warra wanta qaban jechuu warra oduu dabarsuuf. Okay? Dhaabbatoota garagaraa warra Itoophiyaa keessa jiru warra isaaniif oduu dabarsu. Qabaachuu isaanii kan hundaatu gartee artikila kana keessatti qaceellotti mirkaneessaa jira isin jechuu barbaadeeti. Okay? Yeruma hundaa'u namni sirra sii beeku ni jira. Yeruma hundaa'u. Okay? Kanarra naa beekuu jira jettee gartee ati yoo gartee isaan kana hin beeknellee taate isaan ammoo si daran siini beekan. Warri akkasiisan bikkayyuu jira. Obboleeyyan keetis si daran siini beekan. Saayibbootan keetis si daran sii beekan. Warri fagoo jirulleen si daran sii beekan. Okay? Akkasitti koo qabaadhu namni si daran sii beeku bikkayyuu jira. Nama tokko bilamatatti fakkaatiin. Okay? No, ani laale laki because ani laale anduran warra tigrootatiin see qaceelotiin keessa gabbu'ee laale jarri tigroota illee miti akkasumas nafxanyoota illee miti. Jarri barreesse warruma warra Firaansiiti garuu immoo hojjettoota gartee biyya keessaa qabaachuun oolan warra gaa oduu dabarsuuf. Warri oduu dabarsuuf kuni warra gartee ifii isaaniitiif as bahanii gaa maqaan isaanii akka asirratti gartee dhawamu warra barbaanne jechuudha. Takka gartee warra akka gartee soorsii jaaniin takka warra gartee bikka yuunivarsiitiilee adda addaa keessa hojjetu takka immoo mootummaa keessa warra hojjetus ta'uu ni malan. Isaan akka fedhanitti oduu dabarsanii gartee inni kannan garuu immoo dabarsanii oguu kannan maqaan isaanii gartee akka asirratti hin baane jaaniiti. Yoo maqaan isaanii qaba'u taate booda mootummaan itti dhaqqabdii mire saniifuu gartee dhokataniiti jara kanaaf oduu dabarsanii jarri kun gartee oduu tana fuudhanii akkanatti ganna kan jechuu. Okay? So, akkasi. warra dhibbaa 20 as keessa jira Mubaarak. Egaa Mubaarak maafiyaa dhibbaa 20 mana keessa jira. Maal dabarsaa jiran isaan? Oduu isinitti ta'u oduu biraa. Let's see. Oduu takka taree isinitti ta'uuf barbaadutu jira. Let's see. Isaan ka'ee. Astaghfirullah. Dibicha kana oguu laaltamee maaltu isinii mul'ata? Qaceeloon laalaadha. Dibicha kana oguu laaltan maaltu isinii mul'ata? Dibichi kuni biyya Bangladesh jaaniin yoogaa ni beeytanii mee? Biyya Bangladesh jaaniin achi keessatti gartee dibichi kuni dibicha albaayinoo tahee mul'ateeti. Albaayinoon gartee gaa laaqqii jechuudha. Dibichi laaqqiin kun achi mul'atee dubagaa abbichi gartee dibicha kana dibichi kuni inuma laaqqii ta'uu bira dabree hogguu rifeensa isaa filuuf Tirampi fakkaataa je'eeti viidiyoo irraa waraabee viidiyoo san poostii godhe. Nama gartee bira dhadhaabbatee gaa hogguunni waraabu hunda gartee waliin laalanii rifeensa akka fileef laala. Rifeensa gartee gamanattis fileefi gama kanattis gaffileefi Tirampi godhe beeytanii. Dubagaa viidiyoon kuni akka malee wanta ta'e viral tahee bikkayyuutti gartee social media gubbaarra olii gad deemaa ture.
boodarra gaggu gartee olii gad deeme booda gaa inni silaa dibicha kana qaluudhaaf ka'e. Isinii galtee abbichi bitatee qaluudhaaf deema. Qaleeti gaa akkasitti foonsaa gartee gaa gurguruudhaaf deema jechuun mana qalmaati. Booda gaa hogguu gartee viidiyoon isaa haalaan sooshaal miidiyaa gubbaa irratti gartee olii gad deemee akka malee feemas hogguu ta'e booda viidiyoon kun deemee ilaa hanga gartee olaantoota biyya sanii bira dhaqe. Okay? Olaantoota biyya sanii bira dhaqee akkasitti gaa olaantoonni biyya sanii namticha kanaan gartee akka dibicha kana hin ajjeefne. Dibicha kana dhiifama godhiifi hin ajjeesinii jaaniiniti akkasitti duwarraa oolchanii jaaniti gaa miidiyaaleen gartee inumaatu gartee front coverii gubbaarra faa kaayaniiti gartee kana duuba gartan kanatti olii gad deemaa jira. Duraan dibichi kuni iidaa fi qalamuudhaa ka'e. Isinii galtee dubbiin abbichi gartee iidaaf qaluu ka'e sababa gartee gaa akka malee viidiyoon isaa vaayiral ta'e booda inumaatu gartee pirezidantii Ameerikaadhaan nutti hin qalinii jaaniiniti. Aangaa'onni biyya sanii isa kana akkasitti du'arraa oolchanii jaaniiti odeessaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Inni hin falmanne lakki. Inni hin falmanne aangaa'ota biyya Baangilaadesh